السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى له دكتور عبد السي كبجم توتا في جالة توتا إلمان أورمو الدنيا مرة ترجمتن نجان كيسا نسني فبايتو إلمان أورمو غرغدوتا كبجم توتا شمرن إيران على كرمة مو الجدا مسار إدو دين جالة دورمو خيا باينا أفغلتو ما ورماتي كي جتون سبسكرايب gochuun doktora keessan doktor Abdusiyaachin jechuudhaan bum bum godhaa jirtan waddaachuu isiniin jaalladha. Egaa akkuma beekamu doktor Abdusiyaan guyyaa guyyaarraan odeeffannoo ho'ituudhaaf babbareedduu mimmiidhagduu cuggaarraa warra biltsiginnaa gubdee Oromoo aannan obaaftu dubbachuudhaan nama beekamu waggaa meeqaaf waggaa 12 Oromoof qabsaa'e keessatti takka dadhabe dakkame isaalil salachi isaalil la Oromoo hizbiyya taaggal kubbat 30 amat jedhe abiyyoo har'a wanti qabadee dhufe ajandaa baay'eedha. Ajandaan tokkoffaan artiisti Zarihuun Wadaajotiif akkaawuntiiniif goofandimiin banamee gargaarsi otuu lubbuun jiru artiistota keenya haqa qabannu kan jedhu jalqabame. Oromoon guyyaa 4 waan hin caalle keessatti miiliyoona 1,600 way birrii Itoophiyaa akka guuree kan goofandimiirra doolaara 3,600 way kan biyya keessaa kara miiliyoona 1 way guuramuun isaa nu qaqqabee jira jechuudha. Maasha Allah Oromoo kiyya baay'ee galatooma. Ittaan suudhaan ijoolleen ABC irratti dheengadda biltsiginnaa hirriba dhowwite sun har'allee fuuraa ajaa'ibaatiin Oromoo kiyya isin barboos alaqooch baxaam namni waddaachuu Oromoo kiyya batalay warri biyya keessa teessanii sabboonummaadhaan Oromoo kana mataa ol qabachiisuuf waan namatti tolu gootan hedduu galatoomaa isiniin jedha. Achitti argamtanii ijoollee daa'ima kana jajjabeessitanii uffata itti bittanii akkasitti suuraa babbareedaa sooshaal miidiyaa kanarra duqqinuu gochuu keessaniif hedduu tokko galabajaa fi gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama isiniin jenna. Itti aansuudhaan doktor Abdussee wanti isaan isiniif himanu guyyaa guyyaarraan dhugaa ta'uusaadhaaf hundi keessanuu akkuma naa mirkaneessitan doktor Abdussee abbaa dhugaadhaa kan guyyaa guyyaan odeeffannoo dhugaa qofittiin nuun ga'u jechuu keessaniin akkasin nafaarsaa jirtanu nan argaa jira an faarfamuuf utuu hin taane dhugaa dubbachuu qofaafan hin gammada. Nafaarsuu keessaniif dhugaa dubbachuu koo ragaanaa ba'uu keessaniif galatooma. Sobaan isin hin burjaajessinu waanuma dhugaa qofitti irraa dubbanna jechuudha. Amma Oromiyaa keessatti maaltu ta'aa jira? Ammallee lolli biyya keessaa akkamitti jira yoo naan jettan lolli ammallee hin dhaabbanne jechuudha. Lolli ammallee akka hin dhaabbanne irra deddeebinee kan nuti isiniif himnu ammallee naannoon Affaar akkuma naannoo Amaaraa sanatti waggaa 40 oliif dubbatti deebi'uudhaaf TDF'n garafamaa jirti jechuudha. Warri naannoo Affaar gaafa jarree Amaaraa wajjiniin ta'uudhaan TDF'tti duulanii ofirraa deebisuudhaaf jedhanu Affaar jagna hizbiyoo agareetawan askabbareetiyyoo macalmacliyyuu jedhanii Amaaraffaan kun yaazu liqaqunyi sitti yaaznishina leqqaqnish warri jedhan har'a gaafa Affaar qobaasiitti juuntaan garafamtee lafti isii guutummaan guutuutti harka juuntaa galu faannoon jedhanu milishaa naannoo Amaaraa kan jedhanu hundinuuyyuu maratee taa'u jalqabee jira jechuudha. Oromiyaan guutummaan guutuutti harka eenyu jirti kan jettanii eegaa jirtanu harka biltsiginnaatu hin taane harka woboo erga galtee ji'a 3 ji'a 4 geettee jirti. Guutummaan guutuutti jechuudha. Akka ergasii walqixa bulchootu hin taane amma kan Oromiyaa bulchaa jiru woboo jaalmarroodhaan durfamu akka ta'e dhibbatti mirkaneeffannee as raggixeen nommin nagiraachuu. Unkaan dassaalaachuu Oromoo kiyyaa isin qabsoo qofitti finiinsaa hidhamtoonni hidhaman hiikamaniiru jettanii hin callisina. Hidhamtoonni gimmaashatu hiikame Oromoo addaan qooduudhaaf hiikamanii warri achitti hafanis akka hiikamanuuf qabsoo keenya sagalee keenya dhageessifna. Yoo dhuguma araara jedhamu kana araarri kunillee akka bishaan dhugee jiru akka wal dhugee jiru dhibbatti dubbatamaa jira. Araara wanti jedhamu wayii akka hin jirre marii biyyoolessaa kan jedhu akka hin jirre warruma paarlaamaa keessatti gaafa filannoo sana Abiyyii wajjiniin ta'uudhaan sagalee ta'ee fi aangoo qooddatee wajjiniin mari'achuudhaaf akka deemamus irra gaamee kanaan durfamee lolli akka dhaabbataa hin jirree fi lolli Oromiyaa fi Itoophiyaa guutuu keessatti akka dhibbatti hamma biltsiginnaa harka kennachiisuutti itti fufe jira. Silumaa dheengadda Abiyyi akka afaan saaraa dubbatetti gaafa jarri dhuftee Dabra Birhaaniin geessee jirtu aangawoota mootummaa gurguddaa keessaa jarattiin dhuftee hiikuu irra jabaannee nuti hiiknee jaratu hiike jechuu wayyaa dhufanii ofii jaraatiin hiikanii nuti hiike jedhanii nutti fokkoruurra amma hiikna jennee waliin mari'anneen laa dhufanii injifatanii dhugumaan
hiikanu malee sodaatanii hiikani akka nuun hin jedhamne hin hiiknu jennee walii galle hanga erga jarri immoo deebi'anii fedhii keenyaan ofii keenyaan itti mari'annee hiikne akkuma jedhe hidhamtoota ati qabsooftee baafatte malee biltsiginnaan garaa sii laaftee biltsiginnaan araaratti amantee hidhamtoota hiikte hin jiru jechuudha. Warra Oromoon ijatti tiwutaraan sagalee ta'uudhaan itti mudduudhaan warri Tigraayis hudduu jara qabee hiiksifate jechuudha. Kanaafuu Oromoo kiyya qabsoon ammallee bum jedhaa jira. Woboon Oromiyaa guutuu dhuunfatee miila tokkoon dhaabaa jira. Nuti qabsoon keenya bum bone dhukaasuu qofa jechuudha. Waan dandeenyuun sagaleedhaan woboodhaaf sagalee ta'uu qoosaan sa'ina. Ittaansuudhaan warri biyya keessa teessanii hidhamtoota mana hidhaa Suudi Arabiyaatiif sagalee ta'aa jirtanuu hedduu tokko galatoomaa maaliif hedduu tokko galatoomaa wanti isiniin jedheef warri biyya keessaa kan dheengadda ofii keessanii mana hidhaa keessaa baatan fakkeenyaaf kan akka Hamzaa Booranaadha kan akka ijoolleen baay'een jechuudha kiisii ofwachuudhaan sagalee ta'aa jirtu. Amma chaalenjiin tokko jalqabamee jira jechuudha tiiktookii kanarrattis feesbuukii irrattis itti makamtanii akkasin ijoollee Suudi Arabiyaa mana Suudi Arabiyaa hidhaa keessatti dhumaa jirtu kanaaf ammallee yeroo lammaffaaf gaafa duraa nutu jalqabe argaa jirtu hundi keessanuu ni beektanii suuraa nuti awwala jalqabne sanaan har'a akka jiruun ummanni sooshaal miidiyaa irraa ummanni addunyaa guutuun itti fayyadamee sagalee ta'aa jira galatooma. Waan tuffatina waan nuti feesbuukii kanarratti chaalenjiidha jennee ummata kanaaf jalqabne har'a maaliif akkana godhamaa jira maaliif ummanni kun kiisii gurraacha uffata eenyuun akkanatti rakkatee kiisii gurraacha uffataara jedheetiyyuu namni xiyyeeffannoo itti kennee ijoollee kanaaf sagalee ta'uu jalqabee jira. Waan danuurraa dubbanna egaa kabajamtootaaf jaallatamtoota ilmaan Oromoodha. Akkuma dubbiin keenya isinitti mimmi'ooftu nutis isinitti mimmi'oofnu nutis akkuma sana gaafa dhuftanii nu wajjiniin odeeffannoo kana qoqqooddattanii waan ho'aa nurraa dhaggeeffattanuu hedduu gammachuu guddaa nutti dhagahama. Gaafa viidiyoo dhaggeeffattanuu laayikii gochuu hin dagatina. Viidiyoo dhaggeeffattanuu laayik gootan jechuun akka nama sheer godhee nama biraan gaheera nama bira ga'a jechuudha. Laayikiin asitti bu'aa guddaadha. Feesbuukii irratti akkuma sheer godhisiin jedhamu asirratti immoo laayik godhisiin jedhama. Maaliif laayik yoo goote yoo hiriyoota keetiif yoo sii danda'ame kooppiliinkii isaa fuudhii feesbuukii keessatti maxxansi odeeffannoo ho'aa siin geenya warri maatii keenya taatan warri haaraarree dhufaa jirtan galatoomaa. Akkasuma warri badhaasaa Caalaa Daggafaatiif kennitan hedduu tokko galatoomaa. Caalaa Daggafaa kun sitti xiqqaata kabaja guddaatu siif mala. Egaa odeeffannoo baay'ee irraa dubbanna mata dureen keenya waa'ee ijoollee wanciitti dheengadda ABS irratti gudii warra gootee fi waa'ee Caalaa Daggafaatis bareechinee irraa dubbanna jechuudha. Maal keessa akka jiru maal godhamuuf akka qabu Caalaa Daggafaa. Egaa galatoomaa kanumarraa isinii dubbanna ulfaadha.